Yaa harka fuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Odeeffannoo mi'ooftuu, odeeffannoo jabduu, haasawaa mi'aawaa, yaada bilchaatu takka qabne isiniif dhufnee jira. Yaadichis yaada Abuu Guyyoo Waariyoo. Mee osoo gara yaada Abuu Guyyoo Waariyoo isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa ta'a. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan. Mee Abuu Guyyoon waa'ee du'a Qananii Addunyaa irratti yaada bilchaataa, odeeffannoo bilchaataa, gaafii bilchaataa tokko dhiheessee jira. Mee yaadichi maal jedha? Gaafichi maal jedha? Dubbichi maal jedha? Akka taanutti isiniif dhiheessee jira. Dhaggeeffadhaa. Abuu Guyyoo Waariyoon akkas jechuudhaan dubbisaa eegala. Dhugaan takka malee lama miti. Dhugaa himuun immoo haqni abbaa dhugaatiif akka galu godhuudha. Kabajaan namoota mirkaneessu yookaan aadaa fi safuu waliin jireenya ilma namaa itti fufsiisuu malee eenyullee akka miidhamuuf miti. Lafa anitti dhaladhe Booranaa abbaa fi haatiyyuu yoo wal laban ilaa fi ija jabaatanii abbaa dhugaatiif dhugaa galchanii bakka hedduutti immoo kun akka hin jirre sirriitti beeka. Abboonis dhugaa qabaa, ayyoonis dhugaa qabdi jedhanii dhugaa takkitti akka butteetti bakka lamatti tarsaasanii qooduun hin taatu. Tanatu nu dhibee lafa teenya keessaa dhiibee nu baasee Itoophiyaa keessatti aguma dhalannee waggaa torban kasaaraa kana immoo bifa adda ta'een haqni yoo dabu, dhugaan yoo baduu fi kabajni namoomaa yoo milqamu argine yoo iyyinu hedduun keessan garuu garaa nuuf wayya jechuun warri kijiba moo'isaa turtan kana caalutti isin eeggata. Waan facaafatan hammatu mitiireen bishaan lubbuu gahan ijjeechaa hin haqatan akkuma jedhan ammoo teettanii salphina firaa fi fiixee haadhaa fi obboleetti teessanii dhufaa jiru kana hin lakkaawinam. Dhimma Qananii ilaalchisee akkuma kaleessa jedhe warri haqa namaa xibsii fi diggisii afaanii godhuu yaaltan kana booda isinitti hin callisnu. Ani weellisaa Andu'aalam Gosaas ta'ee intala lubbuu dhabde sanillee fuula hin beeku. Lachuu garuu ilmaan Oromooti. Andu'aalam bara 2019 keessa guyyaa tokko karaa irratti na arge. Nagaa wal gaafannee ture. Sirba isaa ka gadaatu keeti jedhu dursee waan caqaseef weellisaa ol guddataa tattaafatee bulaa fi sagalee bareedduu qabu ta'uu isaa qofa beeka. Jaalala dhugaa fi obbolummaa malee jibba haga xurii qeensaa isaa hin qabu. Qananii garuu erga isheen duutee miidiyaa hawaasaa kana irratti arge eenyutu ajjeese gaafii jettu waliin itti dhufna. Erga viidiyoo bahaa jirtu tana kaleessa irraa kaastee qoodamuu jalqabdee booda garuu intalti tun ulee hamtuu daddamee hin qabneen gargaaraa turuun isii mirkaneeffadhe. Eenyutu akkana godhere? Poolisiin yookaan manni murtii maaliif daba kana arguu dadhabe? Maatiin maal jetti? Waan jedhu gaafachuun dirqama namoomaati. Warri isaa miti jettanii falmitan nullee isa jechaa hin jirru. Garuu niitii abbaa manaa qabdu namni dhufee akka bofaa bobborosuu danda'u eenyu? Dorgommii boonyaa yookaan boksii irratti Miik Jooksan fa'a waliin hirmaatte moo maakalaawii lafa ani itti hidhame san turte? Gareen maqaa baala gizee jedhuun dhiiga qulqulloota meeqa lolaasaa turtanii fi itti jirtan kana booda isin gaham. Gaafa namni dhumu akka dhugaan hin baaneef ajandaa jijjiirsuu irraa kaasee hojii raayyaa basaasaa miidiyaa ta'uun dhugaa nama hedduu kantu gootanii jirtu. Bakka ajaan baay'atu qe'ee tortoraa fi raqaa allaattii fi saree malee maaltu dhaqaa jennee baalagummaa teessan dhoksine malee donqoorota akka keessanii hojiin ala godhuun hin ulfaatu. Quba qabaadhaa jechuun Abuu Guyyoon dubbii yaada gaafii isaa goolaba. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanuu taphataa guyyaa har'aa du'ee Diyaagoo Jootaa taphataa Liverpool jechuudha. Waa'ee isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessinee jirra. Liverpool Diyaagoo Jootee har'a dhagahame dhimma ijoo dubbii addunyaa ta'eera. Taphattoonni kilaboonni federeeshinoonni fi aangoonni biyyaa dabalatee gadda isaanii ibsaa jiru. Garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Poorchugaal keessa kan waliin taphataa turan Kiristaanoo Roonaaldoo gadda isaa yoo ibsu akkas jedha. Duun isaa waan hin eegamne ta'uu ibse. Garee biyyoolessaa keessa waliin taphataa ture. Reefu bultii ijaarate jechuudhaan gara nyaatteedhaan dubbata. Maatii haadha warraa fi ijoollee Diyaagoof ergaa dhaameen Kiristaanoon akka yeroo hundaa isin wajjin dabarsu nan beeka. Isinis jajjabaadha.
nutis isa yaadanna isa hin dagannu. Diyaagoon jaalalleessaa waggaa dheeraa waliin turanii fi ijoollee sadii walirraa qaban Ruut karaa Diyoos waliin cidha erga godhatanii torbaan lamayyuu hin guunne sirna gaa'ela isaa waxabajjii 22 raawwateen irratti suuraa ka'an dhiheenya kana miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseera. Taphataan kun Jooteen tapha Pirimeer Liigaa bara darbee irratti Liverpool akka mo'atuuf gahee guddaa taphatee jira. Eeguma Roonaaldoo fi Jooteen akkasumas taphattoonni Poorchugaal Ispeen mo'atanii waancaa Naashinaal Liigii ol kaasanii ji'ayyuu hin guunne. Taphataan Liverpool Darwin Nuunez Jootee waliin bara dorgommii sadaffaa Liverpool keessatti waliin taphataniiru. Ergaa Instaagiraamii isaa irratti kitaabeen kaa'een miidhama akkana jechi laaffisu hin jiru. Yeroo hundumaa seeqa keetiin si yaadadha. Diree keessas ta'ee alattis michuu jabaa akka taate jechuudhaan ibsee maatii isaas akka jajjabaatan dhaamee jira. Taphataan seenaa qabeessa Liverpool Jeemii Karaagerii fi Iistaan Viinaan Diyaagoo Jootee du'a isaatiin gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru. Utubaan Liverpool Hariif Eliyootoon gama isaan du'a kee hin amanu kun hangam akka nu dhukkubsu jechaan ibsuun na dhiba. Taphataa cimaa yeroo diree seentu jijjiirama fiddu turte nama amala qabu cimtee hojjetta garaamii nama gargaarsa fedheef nama dursee bira gahu turte si waliin taphachuu kiyyaaf yaadannoo si waliin qabaachuu kiyyaaf carraa qabeessaadha barabaraan nan yaadadha. Taphataa cimaa yeroo diree seentu jijjiirama fiddu turte nama amala qabu cimtee hojjetta garaamii nama gargaarsa fedheef nama dursee bira gahu turte si waliin taphachuu kiyyaaf yaadannoo si waliin qabaachuu kiyyaaf carraa qabeessaadha barabaraan nan yaadadha. Ati yoomiyyuu miseensa garee keenyaatiin miseensa maatii Liverpool yoomuu sin dagannu maatii kee wajjin yaadaan jirra obboleessa si jaaladha nafsee keessa haamaaru. Diyaagoo fi Andaarii jechuun xumura irratti you are never walk alone jedhee xumure. Balaa konkolaataa Ispeen keessa mudateen taphataan kun obboleessa isaa waliin lubbuu isaa dhabe. Balaan kun akka sa'aatii biyyattiitti halkan kamisaa bari'u sa'aatii 6:00 irratti mudate. Konkolaataan keessa turan konkolaataa qaalii Lamborghini jedhamtu gommaan ishii dhoohee daandiirraa baatee jedhame. Ergasii konkolaataatti ibiddi itti qabate jechuudhaan humni nageenyaa Ispeen beekse. Balaan kun erga michuu isaa bara dheeraa Ruut Koordiyoos waliin dhiyoo bultii ijaaratanii booda qaqqabe. Jooteen Ispeenitti yaalii baqaqsanii wal'aanuu salphaa argachuu booda xiyyaaraan akka hin imalle haakimoonni gorsanii turan jedhamee jira. Inni immoo hanga magaalaa dhaloota isaa Poortoo konkolaataan imalee achi immoo dooniidhaan yabalee wiixata Liverpool gahee leenjii eegaluuf ture. Haa ta'u malee akka hin yaadne ta'e. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qaban isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.